Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo gabaasa addaa qabannee dhiyaanneerraa gabaasa addaa kana waliinis Dammaqaa Nagaasaati. Mootummaan Itoophiyaa Oromoota 1,500 ol ta'an waggaa tokko keessatti ajjeesee 50,000 olitti kan shallagaman immoo wayita ammaa hidhee dararaa akka jiru durataan paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa aangawoota Parlama Auropaatti himan. Dr. Mararaan kana kan ibsan sagantaa dhugaa bahiinsa Parlamaan Auropaa qopheesse irratti Atileet Fayisaa fi Profeesar Biraanuu Naggaa waliin keessummoota kabajaa ta'anii wayita argamanitti ta'uun hubatameera. Gamtaan Auropaa mootummaa abbaa irree kanaaf tumsa gochuu dhiisee uummata dhumaa jiru cinaa akka dhaabbatu Dr. Mararaa Guddinaa cimsanii gaafataniiru. Atileet Fayisaa gama isaatiin erga mallattoo mormii waltajjii Olompikii Riyoo bara 2016 irratti agarsiisee asitti namoonni 1,000 ol sababa mallattoo kana agarsiisaniif qofa ajjeefamuu isaanii aangawoota kanaaf ibseera. Gamtaan Auropaa lammiiwwan umaa jedhaniifis hatattamaan akka birmatan Atileet Fayisaa gaafateera. Profeesar Biraanuu Naggaa gama isaaniitiin labsiin yeroo muddamsaa mootummichi labsate keessatti ajjechaa fi hidhaa uummata Oromoo fi Amaaraa irratti raawwatamaa jiru dhaabsisuudhaaf tarkaanfii mul'ataa ta'e tokko gamtaan Auropaa akka fudhatu gaafataniiru. Kana malees Atileet Fayisaa fi Dr. Mararaa Guddinaa aangawoota Parlamaa Auropaa olaanoo garaagaraa waliin wal arguun dhiittaa mirga namummaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kan ibsan ta'uusaa OMN'tti addatti himaniiru. Sagantaan qabsoo Diplomasii olaanaa dhimmoota gurguddoo of keessaa qabuu fi waajjira gamtaa Parlamaa Auropaa Biraasilsitti 9 hanga 10 bara 2016 gaggeeffame kunis milkiin kan xumurame ta'uusaa durataa waldaa hawaasa Oromoo ardii Auropaa Dr. Baqqalaa Gabramaariyaamii fi sagantaa kana qindeessaa kan ture obbo Garasuu Tufaa beeksisaniiru. Walumaa gala sagantaa guyyoota lamaaf gaggeeffame kanarratti durataa'onni waldaalee hawaasa Oromoo biyyoota Auropaa garaagaraa qabsaa'onni buleessi bakka bu'oonni jaarmiyaalee siyaasaa fi hawaasaa bal'inaan kan qoodarraa fudhatan ta'uun beekameera. Mootummaan Itoophiyaas karaa embaasiisaa Beeljiyeem Biraasilsitti argamuun sagantaa kana fashaleessuudhaaf duula walirraa hin cinne gaggeessaa turuunsaa wayituma kana ibsameera. Egaa daawwattoota keenya bal'ina gabaasa kanaa akka itti aanutti isinii dhiyaata holiina haa hordofnu. 9 bara 2016 hanga 10 bara 2016tti guyyoota lamaaf jechuudha ardii Auropaa biyya Beeljiyeem magaalaa Biraasilsitti kan argamu waajjira Parlamaa Gamtaa Auropaatti dhimmi Oromoo fi Oromiyaa addatti immoo wayita ammaa ajjechaa fi hidhaa uummata Oromoo irratti mootummaa abbaa irree Itoophiyaa olaantummaa ilmaan Tigraay raawwatamaa jiru ilaalchisee sagantaa duula qabsoo Diplomasii olaanaatu gaggeeffame. Gootni atileetiksii fi falmataa mirga namummaa Atileet Fayisaa dorgommii Olompikii Riyoo bara 2016 booda yeroo jalqabaatiif ardii Ameerikaa irraa gara ardii Auropaatti wayita imalee dhufe kanatti hawaasni Oromoo naannichaa haala kanaan miira ho'aan isa simate. Galanni
Fayisatin isa gooticha dileeti. Guyyaa jalqabaa sagantaan dursa gaggeeffame sagantaa ragaa bahinsa yookaan hiringii ture. Sagantaa kanarrattis aangawoota Parlama Auropa Addee Aanaa Goomaziin dabalatee qondaaltonni olaanoo garagaraa bakka bu'oonni waldaalee hawaasa Oromoo biyyoota garagaraa fi beektonni Oromoo irraa qooda kan fudhatanidha. Sagantaa kanarratti atileet Fayyisaa Leellisaa, Profeesar Mararaa Guddinaa fi Profeesar Biraanuu Naggaa dabareen haasaa kan taasisan yommuu ta'u, mariin bal'aas gaggeeffameera. Haaluma kanaan durataan paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa aangawoota Paarlaamaa Awurooppaa waltajjii kanarraa qooda fudhatanii fi keessummoota argamaniif akka ibsanitti mootummaan Itoophiyaa waggaa tokko keessatti Oromoota 1,500 ol ta'an ajjeesee 50,000 olitti kan shallagaman immoo hidhee dararaa akka jiru ragaalee qabatamaa paartiin isaanii walitti qabatee harkaa qabu waabeeffachuudhaan waltajjii kanarratti ibsan. Kana waan ta'eefis gamtaan Awurooppaa mootummaa abbaa irree kanaaf tumsa gochuu dhiisee uummata dhumaa jiru cinaa akka dhaabbatu Dr. Mararaa Guddinaa cimsanii kan gaafatan. Itti aansuudhaan atileet Fayyisaa Leellisaa gamasaatiin erga mallattoo mormii waltajjii Olompikii Riyoo bara 2016 irratti agarsiisee asitti namoonni 1,000 ol sababa mallattoo kana agarsiisaniif qofa biyya keessatti ajjeefamuu isaanii aanga'ootaa fi hirmaattota waltajjii kanaaf kan ibse. Kanaafuu gamtaan Awurooppaa lammiiwwan Oromoo dhumaa jiraniif hatattamaan akka birmatan atileet Fayyisaa Leellisaa cimsee gaafateera. Dhimma kana mootummoonni fi biyyoonni addunyaa biyyoonni nagaa keessan keessa galanii dhimmi kun akka inni furmaata argatu gochuutti isaanirra jiraatan. Fakkeenya biyyoonni akka Awurooppaa, Ameerikaa, Eeshiyaa michuu Itoophiyaati. Michuun Itoophiyaa kun immoo mootummaa Itoophiyaa kana uummata keenya bichisiisuu isaanirra jiraatu. Uummanni biyya keenyaa akkuma uummata biyya isaanii uummata nagaa, walqixxummaa, jaalalaa fi diimokiraasii fi mirgi dhala namaa keessatti kabajamee jiraachuu uummata barbaadudha. Kana waan ta'eef fuuldura dhaabbatanii uummata kana mootummaa kana irratti dhiibbaa godhanii uummata keenya cinaa akka dhaabbatan isaan gaafadha. Profeesar Biraanuu Naggaa gamasaaniitiin labsii yeroo muddamsaa mootummichi labsate keessatti ajjechaa fi hidhaa uummata Oromoo fi Amaaraa irratti raawwatamaa jiru dhaabsisuudhaaf tarkaanfii mul'ataa ta'e gamtaa Awurooppaatiin akka fudhatamuu qabu cimsanii gaafataniiru. Kana malees atileet Fayyisaa Leellisaa fi Dr. Mararaa Guddinaa aangawoota Paarlaamaa Awurooppaa olaanoo garaagaraa waliin wal arguudhaan dhiittaa mirga namoomaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kan ibsan ta'uu OMN itti dabalanii kan beeksisan. Itti aansuudhaan sagantaan simannaa atileet Fayyisaa Leellisaa fi marii uummataas haala kanaan gaggeeffameera. Keessummaa of keessaa qabnu baanee yeroo itti simannudha jechuudha. Sagaleen uummata Oromoo warra sagantaa addunyaatitti miidiyaaleen nuti maqaan beekne hundi waa'ee Oromoo haasa'u yeroo itti jalqabaniif. Kanammoo eenyu akka godhe beektu goonni beekamaan Fayyisaa Leellisaa addunyaatti dhimma Oromoo beeksise miidiyaalee Ameerikaa adda addaa irratti haasaa gurguddaa fi ibsa gurguddaa erga kennaa tureen booda har'a gamtaa Awurooppaa waliin haasaa
kanattaan sun hunda keessanuu hedduu galatooma jenna. Amma bakkuma dhaabatanitti akkuma beekamu Fayyisaan waan gochuudhaa qabu sammuu isaa qofa keessatti murteessuudhaan eenyoo osoo hin beekne waan inni waaqni qofti walitti beekan riyoo irratti daqiiqaa dhumaa sanitti mallattoo addunyaan dhimma Oromoo ittiin hubattu kan mul'ise Fayyisaa simanneerra hundi kennaa waan inni raawwate kana galmaan ga'uudhaaf har'a asitti wal geenye waan ta'eef mallattoo inni addunyaatti nu mul'ise kana isatti akka isin mul'isan isin gaafata. Kanattaan sun akkuma beekamu wanti dallaa dhaayiloonii wanti loon dhaayibooke akkuma jedhamu wanti Fayyisaas tarkaanfii kana fudhattis wanni uummata Oromoos biyyaa baqattis wanni dhiiga dargaggoota keenyaatis hawwataaf obboleewwan keenyaa biyyatti dhangalaasisaa jiru gabrummaadha. Sirni gita fixaa tarkaanfiin bara kana fudhate tarkaanfii hadhaa'aadha waan hundi keenya yaadannudha. Kanaaf sagantaa itti aanu osoo hin seenin dura obboleewwan keenya qabsoo kana keessatti karaa adda addaatiin lubbuu dhaban yaadachuudhaaf gadda daqiiqaa lamaa ol kaanee akka raawwatu isin gaafata. Wanni baaneef milkii gaariidhaan xumuramee jira. Gamtaa Auropa wajjin fuula Fayyisaa irraallee yoo argu fuula warra waltajjii sanitti hirmaatee dhuferraallee yoo argu ifatu mul'ata. Ifni kun ifa bilisummaa uummata keenyaatiif biyya keenyaa haa ta'u. Kanattaan sun sagantaa irraa ilaalchisuudhaan Dr. Baqqalaan haasaa gabaabaa hirmaattota sagantaa kanaatiif nu dhiyeessu. Dr. Baqqalaa hamileedhaan iddoo kanatti akka nu simattan isin gaafadha. Egaa baga nagaan dhuftan ilmaan Oromoo Awurooppaa guutuu kan Awurooppaa haalatti illee dhufa Fayyisaan keenyas bakka biraatii dhufe warra Awurooppaa duwwaa toon ta'in baga nagaan dhuftan isiniin jedha keessa deebisee warri na fuuldura dubbatanis jedhaniiru. Kanatti aansee baga nagaan dhuftan jedhee wanti ani dubbachuu barbaadu waa sadii. Guyyaan kuni guyyaa seenaa qabeessa guddaadha. Tokkoffaa qophaa'aa kan deemaa jirruuf ilmaan Oromoo giincirraa kaaftee sadassa 12 bara 2015 kaaftee ibidda qabsiiftee sabni Oromoo seenaa hojjeteedha. Kanatu seenaa tokko jechuudha. Seenaa tokkoffaa kan itti kabajannu kan. Itti aansinee seenaa Oromoon sabni Oromoo addunyaa irratti akka duwwaadhaan kaasee kana godhe ilmi Oromoo waan sabni isaa godhaa jiru fudhatee addunyaatti gadi ba'ee har'a saba Oromoo kan diinni ukkaamsaa ba'e hucuucaa ba'e gadi baasee mucaan keenya Fayyisaa Leellisaa sana addunyaatti nu mirkaneessee addunyaatti nu barsiise. Kanaaf amlee kennaa mucaa keenyaa fi nama seenaa ogumaa haa ta'u. Kanatu guyyaa har'aa adda godha. Sadaffaa kanan jechuu barbaade
ilmaan Oromoo ammas jiru kuni biyya tokko keessa hin dhufne biyya adda addaa keessa jiraanna. Edda waggaa tokko kaafneeti innis akkuma seenaa saba keenya hawaasa Auroppaa iddoo tokkotti hundeessuudha. Waggaa tokko guutuutti dadhabne har'a kun hawaasa Auroppaa seena qabeessa sabni keenyatti yaadatamu kana guyyaa seena qabeessa sabni keenyatti yaadatamu kana qopheessee har'a asitti kun akka wal bira teenyee akkanatti bareennee wal bareechuu gochuudhaa fi amlee kennaame hawaasa Awurooppaatiif galatooma waan hundumtuu yaalmaan Oromoo dubbii isinitti hin dheeressu waan hundumtuu tokkichuma tokkummaadha kan nu barbaachisu tokkootaan akka har'aatti bareennee saba keenyas bira dhaabbannee egeree keenyas bareechina. Dr. Baqqalaadhaan hedduu galatoomaa jennaani sagantaa har'aa ilaalchisuudhaan sagantaan kun maaliif akka barbaachisee fi akkamittis ka'ee as ga'e waan jedhu irratti obbo Garasuun haasaa gabaabaa nu godhanii sagantaa itti aanutti akka ceenu isin gaafadhaa. Obbo Garasuu gara waltajjiitti hamileedhaan akka naasii maxxan isin gaafadha. Waan dubbatamu baay'ee jiraatu danda'a ammatti waanuma gaggabaabaadha. Tokkoffaa sochii biyya keenya keessatti bara dheeraadhaaf namni qabsaa'aa turre namni du'uu mootummaan ajjeesuu waggaa tokko guutuu waan sana hunduma dura dhaabbatanii waggaa tokko guutuu akka itti fufu warra godhan warra lubbuu isaanii itti wareegan warra faamilii isaanii itti wareegan warra jireenya qabeenya isaanii itti dhaban galati kiyya tokkoffaan isaaniif galaa. Dhageettiin nuti har'a addunyaa irratti arganne kunirree jalqaba achirraa jalqabee kan lammataa immoo akkuma beektan bara kana keessa yeroo baay'ee hiriira goonee jirra. Biyya kana keessatti yeroo 4-5 goonee jirra bakka hedduutti hiriira goonee hiriirri keenya sun yaadni itti dhaga'ame akka malee xiqqaadha. Waggaatti fa'aa ji'a ja'aatti fa'aa miidiyaa waan keenya gabaasaa ture. Eega Fayyisaan gaafa riyoo sana waan kana argisiisee dubbiin rakkoon biyya keenya keessa jiru rakkoon ummata keenya akkuma rakkoo biyya addunyaa irra jiru beekamaa keessa tokko akka ta'u godhee jira. Amma nama wayitu naa barreessaa ture isa dubbisuudhaaf Kolombiyaadhaa barreessaa jira. Biyya Kolombiyaa jedhanii ashiishitti gurguramu tokko hin beektanii miti. Gaazexeessaa biyya sanaatu Fayyisaa dubbisaa jedha jechuun koo haga waan kun ga'e akka isinitti argisiisuu fi kanaafuu tarkaanfii kana fudhatuu isaatiif akka nuti dhageettii argannu godhuu isaatiif hedduu galatoomii jedhanii. Kan sadaffaa immoo namni ummati keenya biyya alaa jiru kuni haga danda'etti eega inni tarkaanfii kana fudhatee sana duras isa waliin dhaabbatus rakkoo achi jiru sanas isin hundumtuu bakka adda addaatii dhuftanii bakka hundatti jechaadha. Waan namni 2-3 godhuu danda'u miti waan kuni waan ummati hundi godhuu danda'udha. Waan sana keessatti bifa adda addaatiin hirmaannaan namni biyya alaa jiru kuni haga ammaa godhaa turee fi ammarree godhaa jiru fuuldurarree godhuuf deemuuf ofuma keessaniif jechaadha galatoomaa isiniin jedha. Kan biraa as keessa koomunitii adda addaatu jira. Koomunitiin Itoophiyaa jira, koomunitiin Affaarii jira, warra Ogaadeen as keessa jiranii. Waan kuni hiriira irratti haa ta'u, rakkoo uumame kana irratti haa ta'u bifa adda addaatiin namni bifa adda addaatiin waliin dhaabbataa ture. Gumaacha adda addaa godhaa turanii hiriingii irratti namni hirmaataa ture. Hiriira godhu keessatti namootiin as keessatti maqaa dhufnu hedduun naannoo kanatti ta'u keessatti warri gumaacha gurguddaa godhaa turantu jiran asittirree bakka biraattirree akkasumadha. Hiriira boruu irrattirree nama ka'ee Londonii fa'aa warra Ogaadeen dhufaaf deemutu jira akka giruupiitti ijaaramee warra as jiraniifirree warra asii ala jiraniifirree warra nu waliin dadhabanii fi jijjiirama rakkoo miidhaa namarra ga'u kun akka dhaabbatu gumaacha godhaa jiran hundumaafuu galatoomaa jedha. Sagantaa Fayyisaa waliin ani Fayyisaan irratti hirmaanneerree borurree kan qopheessuuf deemnu waan kun akka milkaa'u namni akka malee akkuma hojii kootitti fudhattee gargaarsa nu godhaa turte jaartii adde Aanaa Goomeez jedhaniin tana ishiidhaan irra galatoomii jechuu ni qabna.
torbanuma darbe kana keessa viizaa akkuma salphaatti giriin kaardii Ameerikaa qaba amma waraqaa qaba homaa rakkina biraan qabu gaafa kamisaa embassy Belgium New York jiru dhaqanii viizaa reject godhanii galgala sana dhaga'anii Ameerikaa saabooda waan ta'eef nu bira galgala sana nama barreessaa ishiitti barreessee ganama foreign ministry Belgiumitti barreessite vice ministeriin biyya kanaa xalayaa New Yorkitti barreessati guyyaa tokko keessatti viizaa at least torban lama nama barbaachisa guyyaa tokko keessatti akka inni viizaa ganama argatee galgala ga'u nu godhee kanaaf xalayaa ishiin waan kanaaf jettee foreign ministry biyya kana deputy ministeritti ergitee fi innis immoo xalayaa sana erge akkuma seenaatti kaa'een jira jechaadha kanaaf nama nu waliin dhaabbaterree galateeffatuun nurra jiraata jechuudha. kan biraa waan akkanaa kun waan guyyaa tokkotti guyyaa lamatti hiikkatu miti yeroo dheeraadhaaf waan dadhabbii gaafatu tokkodha as keessatti hoogganooti community namni hundi amma nama tokkoon hundumti keessaniyyuu yeroo dheeraa wayii tokko walitti aansinee nuffine as keessatti duratti nama dubbisnee turre waan garii akka dubbatamne waan barbaadaniif isaan ofii jecha wannoo jedhanii waan jedhan eega waan kunin qophaa'aa ta'ee dhagaame booda namichi Tashoomaa Togaas jiru halkanii guyyaa ofiisuma sana dhaabbataa ture jedhan akka waan kun asitti hin qophoofne eega waan kun ta'e kanaafuu waan kana kan sochiin godhamaa jiru kun tokkoffaa guyyaa tokkotti bu'aa fidu yeroo dheeraa fixa lammata immoo akkanumatti lafa meedaa wayii free ride wayii tokko hin qabnu interest adda addaatu waliin dorgomaa jira achi keessatti nurree walirraan cinne humnarree jabeeffannee waan guyyaa tokkotti achi hiriira baanee yookaan nama wayii guddaa tokko dubbisnee guyyaa suni dhagaamee waan addaan nuuf jijjiiruu miti sochii biyyaa sanas gargaaraa waan asitti godhamu kunirree walirraan cinne yeroo dheeraadhaaf biyya keessa jirruttirree bakka kana jirruttirree akka malee guddisuun nurra jiraata hiriingi irratti akkuma argitan warri paarlaamaa baay'een achirratti argamuu qaban akka barbaadamanitti argine waan suni kan gargaaru nu walitti himuu namni biyya sana keessa jiru kun rakkoo keenya walitti himuu hin taane warri achi keessa jiru suni baay'ee dhagaanii achirratti hirmaatanii akka isaan suuta jijjiirraa fidan yoo resolutionin tokko ka'e akka inni darbuuf barreen gaddaa gaafa resolutionin barreen gaddaa miti gaafa jaanuwaarii darbu sana warra resolutionii sana dubbisan keessa gruupii adda addaa jira paarlaamaa kana keessa gara gruupii 7 jedhamutu jira akkasii jechuun warri ilaalcha wal fakkaatan walitti kan dhaabbatanii gruupii tokko namni gruupii tokko hoogganu gruupii tokko jecha nama fakkeenyaaf gruupiin aanaa goomes faa keessa jiran nama meembarii 200 qaba paarlaamaa nama 700 keessa gruupii lammataa guddaadha kan kiristiyaan dimokiraatiidha jalqaba gruupiin tokko biyyi gaafa dubbisuuf deemanii biyyi Itoophiyaa jedhamtu tuni bakka jirtu yuun beeku kaartarratti ganama sana namarraa eessa jirti jedhee gaafate kuni rakkinni kan argisiisu rakkoo biyya sana keessa rakkoo nu dhagaa qofa hin taane atiyyuu lafarra jiraatu namni hin beekne tokko akka tisii dhaga'u hin jiru kanaaf waan nuti goonu kun walitti aansinee halkanii guyyaa irratti hojjetuudhaan akka inni bu'aa qabu sochii biyya sanas gargaaraa kanuma asii goonuu qofa miti yoo achi hin jiraanne nu asii yoo iyyuu miti alayyoo dubbullee namni nu dhaga'u hin jiru kanaafuu sanarree gargaaraa warra akka Fayyisaa kanarree jajjabeessaa ofirree jajjabeessaa walumaan dhaabbataa waan irratti sirritti oo'inee walitti taasofnu soo jiraan oo'ineetuma walitti taasaa oo'ineetuma ammoo waan itti aanurree hojjetaa akkasumas itti hafuufnuun jedha nama hundumaa nama lubbuun itti waragames nama amma lubbuun jirus nama maqaan isaa as keessatti gumaachuun isaa sirritti hin beekamnee fi beekamus hunduma keessan iyyuu galatoomaa jedha ulfaadha nan gabaabsa jedhee dheeresse. Gamtaan Awuroopaas miidiyaan addunyaatis waan Fayyisaan atileetii ta'eef qofa osoo hin taane waan Fayyisaan atileetii ta'uu bira dabree mirga dhala namaatiif dhaabbatee dubbateef. Atileetonni baay'een maqaa Fayyisaa dura beenu baay'een isaanii jiran atileetonni Oromoo biyya keessa. Tarkaanfiin inni fudhate tarkaanfii addaati. Namni tarkaanfii akkasii akka salphatti hin fudhatu. Nama quuqama qabutu sammuu isaatti murteessee tarkaanfii akkasii fudhata. Kanaaf Fayyisaa leellisaa jenna yeroo hundaa Fayyisaa leellisuun maqaa isaa qofaan osoo hin taane uummanni Oromoo yeroo kamuu Fayyisaa leellisuu qabu. Akkam jirtu warri yarra guyyaa moo ganama wal agartan akkam ooltanii siniin jedha duraan dursee. Haasaadhaaf illee baay'ee namatti tolu wanta yeroo ammaa kana biyya keenya keessa ta'aa jiru baay'ee namatti ulfaata.
namni keenya jiraatti du'ee jira. Jiraatti du'ee jira biyya irratti hin dacha'ini. Kana waan ta'eef ni baay'ee isin jechuun barbaadu akkana toggaan sin arganas karaa tokkoon gammachuun natti dhagahama karaa biraa immoo gaddis natti dhagahama. Gaddi natti dhagahamu karaa lamaan ibsa. Gammachuun natti dhagahamu sin akkatti wal barbaadanii walitti dhufu keessan baay'eetti gammada. Gaddi natti dhagahamu immoo namni kun qixxeen namni baay'een biyya isaa irraa baqatee biyya keessa jiraachuu danda'u. Oduu biyya isaa keessa jiraachuu barbaadu jiraachuu waan dadhabee iddoo kanatti akka isin argu kiyyaa baay'een gadda. Inni kan biraa immoo uummanni keenya oduu akka baalaa harca'aa jiru. Namni keenya baay'ee taala jira hayyuu beekaa qabna dargaggoo qabna jaarsa qabna. Nuti nama seera beekuun nama wal jaalatu nama biraa kabaju. Nama seera mataa keenyatiin bulu addunyaa kana nama dursu. Nama akkana baay'atu kun odoo uummanni keenya jigu tokkummaa eega jedhamu gaafa bara siyaasii miti. Eenyuudhaaf tokkummaan kun maaltu nu keessa jiraa? Eenyu wajjiniin tokkummaa eenyu wajjiniin qabna? Maalni tokkummaan akkaataa kamiin tokkummaa ta'a? Maalni nan gargar sin baase? Akkaataa kamiin gargar ba'uu dandeessanoo? Eega Oromoo qabaatanii fakkeenyaaf laga tokko ce'uudhaaf inni tokko achirraa noo deeme riqicha naanna'uudhaaf riqicha sana ceeta waan ta'eef inni tokko karaa mirgaa deemuu barbaada inni tokko karaa bitaa deemuu barbaada. Kanaafuu wanti barbaadame riqicha sana ce'uudha. Oromoon paartii yookaan immoo murna garaagaraatti wal qoqqoodee jira jedhan bakka dhibbattu walaa qoodu. Bakka dhibbattu walaa qoodaan natti tola. Haa qoodu rakkoon qabu paartii isaa qoodame malee Oromoon tokko. Oromoo paartii achi kan biraas qabatee yaa dhufu inni tokko adda bilisummaa Oromoo qabatu inni tokko immoo kan jiru hundayyuu haa qabatu natti tolanaan kun waan paartiin baay'atee akka kana walitti dhufu gara fuuldura yoo uummanni biyyi keenya kan qaroomu ta'e guddina fida akka uummanni Itoophiyaa kun jibbuu miti. Siyaasni yoo baay'ate karaa biyyi tokko ittiin jijjiiramu malee karaa biyyi tokko ittiin baduu miti. Kanaafuu wal qabatanii karaa riqicha kanaa ce'uu qabdu. Har'a iddoo kanatti fakkeenya paartiin sin qabattan uummata Oromoo silaa biraan jirtanii paartiin maal isinii godha? Inni hunda qabaattanuu lafa kaa'atii asitti hiriiruu miti nu jalatti ta'uu doon ta'in qabsoo uummata Oromoon jedhu jalatti walitti koottaa achi booda oo bilisoomtan hunda keessan qabattanii waliin dorgomtanii mo'atu. Oduu mana baay'annee yeroo abbaan barbaade nagumaan deemee namni tiksee loonii ta'uu hin dandeenya uummata keenya walitti qabee nu arrabsaa jira. Miidiyaa irratti bahee sooshaal miidiyaa irratti kun akkuma argaa jirtan kana inni isinitti nagamu. Maali jedhan? Ergaa kana naa dabarsaa bakka Oromoon baay'inaan argamutti ergaa kana naa dabarsaa amma dandeessanitti. Maaliif gara fuulduraa kana Atilaantaa moosatti kan jiru jedhan wanta kana naa dabarsaa. Ergaa kiyya ittiin naagaa. Ani jibba hunda isaanii qabu uummata Oromoo hundan jaaladha. Jarreen kana namni walitti fidu akkamiin dhabama sin keessa jaarsi jira beeka guddaa jira biyya keenya keessatti namni baratiin nama walitti araarsa miti haasaa mammaaksa waan meeqa walitti deebee inni barumsa qabu immoo jaarsa durii sanarraa dhaalee maaliif gochuu dadhabe akkamiin ta'uu dandeenya eenyuuf nuti eenyu bilisoomsuuf bilisoomsuuf gaafa of taane immoo nama taana namaaf hin taana. Amma namni quba walitti qabutti deemna. Kan biraa immoo waan tokko fakkeenyaaf nama dogoggoree dubbachuu danda'a waan tokko. Dogoggoree dubbachuu danda'an yookaan immoo riyaan kiyya yookaan as keessa abbaan ta'e waan ta'e irratti rakkina uumu. Rakkina inni uume san yeroo tokkotti maa gabaabdu.
miidiyaa fi waliin saaxilinaa. Hoggaanni kun jira Oromoo walitti buutee dhufa waan kana. Turaa xiqqoo ishii anama fakkeenya waan tokko narraa wadha jedhee yeroo dhabee waan deebi'ee wanta sana akka sirriin taane dogoggora beeka waan sana irraa qusata. Akka sanaan waan kana dhiisa waan uummata walitti fidu yoo ta'e malee waan uummata addaan fageessu. Waan akkasii bakka namni baay'een arguu danda'utti gadi lakkisiinaa. Kunis mataa isaa danda'e. Eessatti dubbaniree ani fakkeenya foonni waan nama agarsiise bifa qabsootiin agarsiise kana uummata kootiin hin dandeenye maatii kootiin himneen. Wani maatiin kiyyaa hin bu'u na jaalatu. Haati kiyyaa amma biraa ba'ee buluu dhiisiti. Guyyaa tokkoon biraa ture baay'ee yaaddoftu. Hoggaan biyya alaa deemee galu akkamitti akka hin galu waan ishiin hin beekne. Haadha keetiin akka ishiin na jaalatu nan beeka. Akka ishiin na jaalatu nan beeka. Dhiisatan deemaa ittiin himu maal wanti hin buusi kaa anaanis garaa na wara'uu danda'a. Murtii kiyyaa waan ta'eef iccitii mataa kiyyaati. Kanaafuu jabeessaa qabaa keessattuu dargaggoonni maaliif sirreessaa nama guddaa kan taate namni as keessa jirta namni ilma dhabe hin jiru. Ilmi isaa gara biraatti deema wanni gara biraatti deema. Isaan irraa maal baranna wanti barumsa bakka dogoggoretti dogoggora sana sirreessuu qabna. Isaan booda immoo gorsa isaan irraa fudhachuu qabna. Kabaja isaanii kennine jechaadha guutumaan guututti. Kanaan siniin jechuu barbaada. Ammas immoo yoo diddan salphina kana caalu dhufa. Arrabsamuu kana caalu dhufa. Du'a kana caalu dhufa. Gaafa abbaan tokko fakkeenyaaf namni na ajjeese bu'uun faayidaan qaban darbee waan ta'eef. Haga jiraa kiyyaatti immoo kan immoo amma tokko yaala cimaa waan naan kennine waan ta'eef bakka dhibee kiyyaatti waan biran gahin eegan du'ee na gargaaruun keessan na taa'u. Gargaarsa jechaadha. Gargaarsa jechaadha. Tokko ta'uun keessan gargaara maallaqaa sana odoon ta'e tokkummaa sanaa jechaadha gargaarsa nan barbaadu sinirra. Odoo kana namni qabee walitti qabee haala tokkoon qajeelche biyyi sun barruu keessan keessatti barruu harka keessanii keessa. Kan biraa immoo nama baay'eetu biyya sana keessatti kana isin jechuu hin danda'u waan baay'ee barbaachisa. Wanti baay'ee sun biyya namni maallaqa itti argatu keessa jirtu hojjettanii argachuu dandeessu. Uummata sanaaf inni waan barbaade naa godhu. Inni karaa barbaadde naa bahu. Fakkeenyaaf namni qarshii 50 yoo qarshii 50 gumaacha uummata Oromoo kanaaf ji'aan akka dhaabbii akka mindaatti lafa kaa'ata. Uummanni Oromoo sun waan ittiin barbaadu waan isa barbaachisu barbaadu kafanaan haa uffatu barbaadu waan biraa haa godhatu. Isaaf mooraalii guddaadha irra caalatti tokkummaa keessan cimsaa isaa karaa adda addaa kanaan deemamu karaa abbaan barbaade karaa sanaan adeemu asiin adeemu kan barbaadu Oromoo laga ceessuudha waan ta'eef Oromoo sana utubdanii akka deemtan namoota kana jidduu immoo namoota siyaasa Oromoo adeemsan kana jidduu immoo namni jidduu deemee jaarsi biyyaa jidduu jiraachuu qaba akka abbaa gadaatti namni walitti isaan fiduu qabu jara kana jecha. Haga yoomitti tokkummaan keenya kan faarsinu tokkummaan maa yoomitti kadhanna ani tokkummaa kanan dhagaye sirba soo jedhu tokkummaan jedhu duwwaan nagaa ture jechaadha. Amma gaafa dulloominaanis gaafa darbuutti tokkummaan dubbadha. Kanaaf siniin jedha ani wanti sinirraa barbaadus kana uummannis kanuma sinirraa barbaada galatoomaa fayyaa ta'a. Sagantaa guyyaa lammaffaatiinis atileet Fayyisaa Leellisaa ibsa gaazexeessitoota adda addaaf kan kenne yommuu ta'u nutis gama keenyaan imala isaa kana ilaalchisee gaaffii gaafanneef atileet Fayyisaa Leellisaa deebii nuuf kenneen. Hawaasni keenya durmaa hawaasa nama jaalatu hawaasa kabaja namaaf qabu. Kanaafuu akkasumatti inni biyyaa sana odoon badiin qabatanii iddoo kana ga'anii nama isaanii jaalala guddaarraa qabanii sirriitti anaanis akkuma sana simannaa guddaa naaf godhanii na biratti argamanii jaalala guddaadhaan wajjin dabarse jechaadha.
Waan iddoo kanatti wanti ani arginu waanuma kanaan dura miidiyaalee garaa garaatiif ibsaa turan isaaniif ibsee waanuma biyya keessatti sanaan dura argaa ture waanuma dhaga'ee waanuma beeku sanan ibsee fi kana jechaadha. Walumaa gala sagantaa guyyoota lamaaf gaggeeffame kanarratti dura taa'onni waldaalee hawaasa Oromoo biyyoota Awurooppaa garaagaraa qabsaa'onni buleessi bakka bu'oonni jaarmiyaalee siyaasaa fi hawaasni bal'aa Oromoo ardii Awurooppaa biyyoota garaagaraa heddumminaan qooda kanarraa fudhatan ta'uu hubanneerra. Dhumarrattis hiriirri mormii hawaasa Oromoo ardii Awurooppaa mara hirmaachisee fi yaadannoo waggaa tokkoffaa fincila diddaa gabrummaa 12 bara 2015 godina Shawaa Lixaa magaalaa Giincitti eegalamee guutummaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa baheen Oromoonni kumootaan itti wareegaman sababeeffachuudhaan fuullee waajjira Parlama Auroopaa biyya Beeljeem magaalaa Biraasilsitti gaggeeffamedha. Walumaa gala sagantaan qabsoo dippiloomaasii olaanaa dhimmoota gurguddoo of keessaa qabuu fi waajjira gamtaa Parlama Auroopaa Biraasiilsi fuulletti 9 hanga 10 bara 2016tti gaggeeffame kun milkiin kan xumurame ta'uusaa dura taa'aan waldaa hawaasa Oromoo ardii Awurooppaa Dr. Baqqalaa Gabramariyaamii fi sagantaa kana adda durummaadhaan kan qindeesse obbo Garasuu Tufaa OMN itti himaniiru. Dhugaa milkii guddaadhaan kaleessa wanti gurguddoon ayyaaneffannee yoo jennee dubbannu tokkoffaa hawaasni Awurooppaa edda uumamuudha walitti deemuu calqabee waggaa tokkoffaasaa ta'uudhaaf deema. Kana ilaalchisee hiriira gochuudhaaf hiriira immoo kan goonu hiriira miidhaan ilmaan Oromoo irratti giincidhaa ka'ee waggaa tokkorra ga'es kana yaadannoodhaa gochuudhaaf ka'eedha. Kan biraa immoo sabni Oromoo immoo waggaa tokko guutuu akkasitti dhiiga isaa dhangalaasee harka duwwaa mootummaa wayyaaneetiin dhaabbatee fuuldura dhaabbatee utoo akkatti gaggeessaa jiru dhalataan Oromoo kan borus har'as kaleessas saba Oromoo addunyaa irratti beeksise Fayyisaa Leellisaa sanarratti argamuudhaan qophii keenya sirriitti akka nu sirnaa waan godhee fi kun waan guddaadha jechuudha. Akkuma isin hundumtuu argitan imallisaa milkiidha jedhee yaada. Aga achi ka'es ga'utti nurree karuma adda addaa keessa daddabarree viizaan isaa turre dhumarratti rakkina qaqqabaataa ture sanarratti haga ministeera Beeljeemii xalayaa barreessee biyya tokko keessatti akka argatu godhuudhaan akka malee gargaaranii as geenyan irree suniyyuu waan akkanaa kana yeroo gabaabatti waan godhuu dandeessu wayii tokko rakkoo achi jiru sana yoo xiqqaate akka isaan attenshinitti kennanidha waan kun argisiisu. Asirra geenyan nama adda addaa arginee itti dubbatee waanuma achitti dubbate sana waan dhageessisuudhaaf yaade sana akka irra deebi'ee dhageessisu fayyisaadhaaf irra carraa kenne uummata Oromootiifis immoo uummata biyya sana keessa jiran biraatiifis bifa biraa wayii tokkoon sagaleen isaanii bakka itti dhagahamuu hin dandeenye tokko akka isaan sagaleen itti dhagahamu godhee jira. Uummatuma keenya waliin immoo Awurooppaa keessa jiran bakka adda addaatti walitti dhufan fi uummattoota birootis isaanis argee ergaa ofii irratti dhaammatee jira. Kanaafuu akka waliigalaatti imala milkiidha jedhee yaada imala milkaa'eedha.
kanattaan sun hunda keessaniinuu hedduu galatooma jennaan. Amma bakkuma dhaabattanitti akkuma beekamu Fayyisaan waan gochuudhaa qabu sammuu isaa qofa keessatti murteessuudhaan eenyoo osoo hin beekne waan inni waaqni qofti walitti beekan riyoo irratti daqiiqaa dhumaa sanitti mallattoo addunyaan dhimma Oromoo ittiin hubattu kan mul'ise Fayyisaa simanneerra hundi kennaa waan inni raawwate kana galmaan ga'uudhaaf har'a asitti wal geenye waan ta'eef mallattoo inni addunyaatti nu mul'ise kana isatti akka isin mul'isan isin gaafata. Kanattaan sun akkuma beekamu wanti dallaa dhaayiloonii wanti loon dhaayibooke akkuma jedhamu wanti Fayyisaas tarkaanfii kana fudhattis wanni uummata Oromoos biyyaa baqattis wanni dhiiga dargaggoota keenyaatis hawwataaf obboleewwan keenyaa biyyatti dhangalaasisaa jiru gabrummaadha. Sirni gita xiqqaa tarkaanfiin bara kana fudhate tarkaanfii hadhaa'aadha waan hundi keenya yaadannudha. Kanaaf sagantaa itti aanu osoo hin seenin dura obboleewwan keenya qabsoo kana keessatti karaa adda addaatiin lubbuu dhaban yaadachuudhaaf gadda daqiiqaa lamaa ol kaanee akka raawwannu isin gaafata. Wanni baaneef milkii gaariidhaan xumuramee jira. Gamta Auropa wajjin fuula Fayyisaa irraallee yoo argu fuula warra waltajjii sanitti hirmaatee dhuferraallee yoo argu ifatu mul'ata. Ifni kun ifa bilisummaa uummata keenyaatiif biyya keenyaa haa ta'u. Kanattaan sun sagantaa irraa ilaalchisuudhaan Dr. Baqqalaan haasaa gabaabaa hirmaattota sagantaa kanaatiif nuu dhiyeessu. Dr. Baqqalaa hamileedhaan iddoo kanatti akka nuu simattan isin gaafadha. Egaa baga nagaan dhuftan ilmaan Oromoo Auroopaa guutuu kan Auroopaa haalatti illee dhufa Fayyisaan keenyas bakka biraatii dhufe warra Auroopaa duwwaa toon ta'in baga nagaan dhuftan isiniin jedha keessa deebisee warri na fuuldura dubbatanis jedhaniiru. Kanatti aansee baga nagaan dhuftan jedhee wanti ani dubbachuu barbaadu waa sadii. Guyyaan kuni guyyaa seenaa qabeessa guddaadha. Tokkoffaa qophaa'aa kan deemaa jirruuf ilmaan Oromoo giincirraa kaaftee sadassa 12 bara 2015 kaaftee ibidda qabsiiftee sabni Oromoo seenaa hojjeteedha. Kanatu seenaa tokko jechuudha. Seenaa tokkoffaa kan itti kabajannu kan itti aansinee seenaa Oromoon sabni Oromoo addunyaa irratti harka duwwaadhaan kaasee kana godhe ilmi Oromoo waan sabni isaa godhaa jiru fudhatee addunyaatti gadi ba'ee har'a saba Oromoo kan diinni ukkaamsaa ba'e hucuucaa ba'e gadi baasee mucaan keenya Fayyisaa Leellisaa sana addunyaatti nu mirkaneessee addunyaatti nu barsiise. Kanaaf amlee kennaa mucaa keenyaa fi nama seenaa obnu haa godhu. Kanatu guyyaa har'aa adda godha. Sadaffaa kanan jechuu barbaade
ilmaan Oromoo ammas jiru kuni biyya tokko keessaa hin dhufne biyya adda addaa keessa jiraanna. Edda waggaa tokko kaafneeti innis akkuma seenaa saba keenya hawaasa Auroppaa iddoo tokkotti hundeessuudha. Waggaa tokko guutuutti dadhabne har'a kun hawaasa Auroppaa seena qabeessa sabni keenyatti yaadatamu kana guyyaa seena qabeessa sabni keenyatti yaadatamu kana qopheessee har'a asitti kunoo akka wal bira teenyee akkanatti bareennee wal bareechuu gochuudhaa fi amlee kennaamee hawaasa Awurooppaatiif galatooma waan hundumtuu yaalmaan Oromoo dubbii isinitti hin dheeressu waan hundumtuu tokkichuma tokkummaadha kan nu barbaachisu tokkootaan akka har'aatti bareennee saba keenyas bira dhaabbannee egeree keenyas bareechina. Dr. Baqqalaadhaan hedduu galatoomaa jennaani sagantaa har'aa ilaalchisuudhaan sagantaan kun maaliif akka barbaachisee fi akkamittis ka'ee as ga'e waan jedhu irratti obbo Garasuun haasaa gabaabaa nu godhanii sagantaa itti aanutti akka ceenu isin gaafadhaa. Obbo Garasuu gara waltajjiitti hamileedhaan akka naasii maxxan isin gaafadha. Waan dubbatamu baay'ee jiraatu danda'a ammatti waanuma gaggabaabaadha. Tokkoffaa sochii biyya keenya keessatti bara dheeraadhaaf namni qabsaa'aa turre namni du'uu mootummaan ajjeesuu waggaa tokko guutuu waan sana hunduma dura dhaabbatanii waggaa tokko guutuu akka itti fufu warra godhan warra lubbuu isaaniitti wareegan warra faamilii isaaniitti wareegan warra jireenya qabeenya isaaniitti dhaban galati kiyya tokkoffaan isaaniif galaa. Dhageettiin nuti har'a addunyaa irratti arganne kunirree jalqaba achirraa jalqabee kan lammataa immoo akkuma beektan bara kana keessa yeroo baay'ee hiriira goonee jirra. Biyya kana keessatti yeroo 4-5 goonee jirra bakka hedduutti hiriira goonee hiriirri keenya sun yaadni itti dhaga'ame akka malee xiqqaadha. Waggaatti fa'aa ji'a ja'aatti fa'aa miidiyaa waan keenya gabaasaa ture. Eega fayyisaan gaafa riyoo sana waan kana argisiisee dubbiin rakkoon biyya keenya keessa jiru rakkoon ummata keenya akkuma rakkoo biyya addunyaa irra jiru beekamaa keessa tokko akka ta'u godhee jira. Amma nama wayitu naa barreessaa ture isa dubbisuudhaaf Kolombiyaadhaa barreessaa jira. Biyya Kolombiyaa jedhanii ashiishitti gurguramu tokko hin beektanii miti. Gaazexeessaa biyya sanaatu fayyisaa dubbisaa jedha jechuun koo haga waan kun ga'e akka isinitti argisiisuu fi kanaafuu tarkaanfii kana fudhatuu isaatiif akka nuti dhageettii argannu godhuu isaatiif hedduu galatoomii jedhanii. Kan sadaffaa immoo namni ummati keenya biyya alaa jiru kuni haga danda'etti eega inni tarkaanfii kana fudhatee sana duras isa waliin dhaabbatus rakkoo achi jiru sanas isin hundumtuu bakka adda addaatti dhuftanii bakka hundatti jechaadha. Waan namni 2-3 godhuu danda'u miti waan kuni waan ummati hundi godhuu danda'udha. Waan sana keessatti bifa adda addaatiin hirmaannaan namni biyya alaa jiru kuni haga ammaa godhaa turee fi ammarree godhaa jiru fuuldurarree godhuuf deemuuf ofuma keessaniif jechaadha galatoomaa isiniin jedha. Kan biraa as keessa koomunitii adda addaatu jira. Koomunitiin Itoophiyaa jira, koomunitiin Affaarii jira, warra Ogaadeen as keessa jiranii. Waan kuni hiriira irratti haa ta'u, rakkoo uumame kana irratti haa ta'u bifa adda addaatiin namni bifa adda addaatiin waliin dhaabbataa ture. Gumaacha adda addaa godhaa turanii hiriingii irratti ture namni hirmaataa ture. Daariyaa kachirra chaatitti hammaarra barumaani galanni isaa saba kootirraa fuudhi deroorrooni kan nangalaa jiru barrii kuma kooti jedhee fayyisaa leenjisaa gooticha dileeti. Guyyaa jalqabaa sagantaan dursa gaggeeffame sagantaa ragaa bahiinsa yookaan hiriingii ture. Sagantaa kana irrattis aangawoota Parlama Auropa Addee Aanaa Goomaziin dabalatee qondaaltonni olaanoo garaagaraa bakka bu'oonni waldaalee hawaasa Oromoo biyyoota garaagaraa fi beektonni Oromoo irraa qooda kan fudhatanidha. Sagantaa kana irratti Atileet Fayyisaa Leellisaa, Profeesar Mararaa Guddinaa fi Profeesar Biraanuu Naggaa dabareen haasaa kan taasisan yommuu ta'u mariin bal'aas gaggeeffameera. Haaluma kanaan durataan paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa
Aangawoota Parlama Auropa waltajjii kanarraa qooda fudhatanii fi keessummoota argamaniif akka ibsanitti mootummaan Itoophiyaa waggaa tokko keessatti Oromoota 1,500 ol ta'an ajjeesee 50,000 olitti kan shallagaman immoo hidhee dararaa akka jiru ragaalee qabatamaa paartiin isaanii walitti qabatee harkaa qabu waabeeffachuudhaan waltajjii kanarratti ibsan. Kana waan ta'eefis gamtaan Auroopaa mootummaa abbaa irree kanaaf tumsa gochuu dhiisee uummata dhumaa jiru cinaa akka dhaabbatu Dr. Mararaa Guddinaa cimsanii kan gaafatan. Itti aansuudhaan atileet Fayisaa Leellisaa Gamasaatiin erga mallattoo mormii waltajjii Olompikii Riyoo bara 2016 irratti agarsiisee asitti namoonni 1,000 ol sababa mallattoo kana agarsiisaniif qofa biyya keessatti ajjeefamuu isaanii aanga'ootaa fi hirmaattota waltajjii kanaaf kan ibse. Kanaafuu gamtaan Auroopaa lammiiwwan Oromoo dhumaa jiraniif hatattamaan akka birmatan atileet Fayisaa Leellisaa cimsee gaafateera. Dhimma kana mootummoonni fi biyyoonni addunyaa biyyoonni nagaa keessa galanii dhimmi kun akka inni furmaata argatu gochuutti isaanirra jiraatan. Fakkeenya biyyoonni akka Auroopaa, Ameerikaa, Eeshiyaa, michuu Itoophiyaati. Michuun Itoophiyaa kun immoo mootummaa Itoophiyaa kana uummata keenya bichisiisuu irra jiraatu. Uummanni biyya keenyaa akkuma uummata biyya isaanii uummata nagaa, walqixxummaa, jaalalaa fi diimokiraasii fi mirgi dhala namaa keessatti kabajamee jiraachuu uummata barbaadudha. Kana waan ta'eef fuuldura dhaabbatanii uummata kana mootummaa kana irratti dhiibbaa godhanii uummata keenya cinaa akka dhaabbatan isaan gaafadha. Profeesar Biraanuu Naggaa Gamasaaniitiin labsii yeroo muddamsaa mootummichi labsate keessatti ajjechaa fi hidhaa uummata Oromoo fi Amaaraa irratti raawwatamaa jiru dhaabsisuudhaaf tarkaanfii mul'ataa ta'e gamtaa Awurooppaatiin akka fudhatamuu qabu cimsanii gaafataniiru. Kana malees atileet Fayisaa Leellisaa fi Dr. Mararaa Guddinaa aangawoota Paarlaamaa Awurooppaa olaanoo garaagaraa waliin wal arguudhaan dhiittaa mirga namoomaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kan ibsan ta'uu OMN itti dabalanii kan beeksisan. Itti aansuudhaan sagantaan simannaa atileet Fayisaa Leellisaa fi marii uummataas haala kanaan gaggeeffameera. Keessummaa of keessaa qabnu baanee yeroo itti simannudha jechuudha. Sagaleen uummata Oromoo waan sagantaa addunyaatitti miidiyaaleen nuti maqaan beekne hundi waa'ee Oromoo haasa'u yeroo itti jalqabaniif. Kanammoo eenyu akka godhe beektu goonni beekamaan Fayisaa Leellisaa addunyaatti dhimma Oromoo beeksise miidiyaalee Ameerikaa adda addaa irratti haasaa gurguddaa fi ibsa gurguddaa erga kennaa tureen booda har'a gamtaa Awurooppaa waliin haasaa keessatti namootiin as keessatti maqaa dhufnu hedduun naannoo kanatti ta'u keessatti warri gumaacha gurguddaa godhaa turantu jiran asitti illee bakka biraatti illee akkasumadha. Hiriira boruu irratti illee nama ka'ee Londonii fa'aa warra Ogaadeen dhufaaf deemutu jira akka giruupiitti ijaaramee warra as jiraniifirree warra asii ala jiraniifirree warra nu waliin dadhabanii fi jijjiirama rakkoo miidhaa namarra ga'u kun akka dhaabbatu gumaacha godhaa jiran hundumaafuu galatoomaa jedha. Sagantaa Fayisaa waliin ani Fayisaan irratti hirmaanneerree borurree kan qopheessuuf deemnu waan kun akka milkaa'u
namni akka malee akkuma hojii kootitti fudhattee gargaarsa nu godhaa turte jaartii Adde Ana Gomez jedhaniin tana ishiidhaan irra galatoomii jechuu ni qabna. Torbanuma darbe kana keessa viizaa akkuma salphaatti giriin kaardii Ameerikaa qaba amma waraqaa qaba homaa rakkina biraan qabu gaafa kamisaa embassii Belgium New York jiru dhaqanii viizaa reject godhanii galgala sana dhaga'anii Ameerikaa saabooda waan ta'eef nu bira galgala sana nama barreessaa ishiitti barreessee ganama foreign ministry Belgiumitti barreessite vice ministeriin biyya kanaa xalayaa New Yorkitti barreessati guyyaa tokko keessatti viizaa at least torban lama nama barbaachisa guyyaa tokko keessatti akka inni viizaa ganama argatee galgala ga'u nu godhee kanaafuu xalayaa ishiin waan kanaaf jettee foreign ministry biyya kana deputy ministeritti ergitee fi innis immoo xalayaa sana erge akkuma seenaatti kaa'een jira jechaadha kanaaf nama nu waliin dhaabbaterre galateeffatuun nurra jiraata jechuudha. Kan biraa waan akkanaa kun waan guyyaa tokkotti guyyaa lamatti hiikkatu miti yeroo dheeraadhaaf waan dadhabbii gaafatu tokkodha. As keessatti hoogganooti koominiitii namni hundi amma nama tokkoon hundumti keessaniyyuu yeroo dheeraa wayii tokko walitti aansinee nuffine as keessatti duratti nama dubbisnee turre waan garii akka dubbatamne waan barbaadaniif isaan ofii jecha wannoo jedhanii waan jedhan eega waan kun hin qophaa'aa ta'ee dhagaame booda namichi Tashooma Togaas jiru halkanii guyyaa ofiisuma sana dhaabbataa ture jedhan akka waan kun asitti hin qophoofne eega waan kun ta'e kanaafuu waan kana kan sochiin godhamaa jiru kun tokkoffaa guyyaa tokkotti bu'aa fidu yeroo dheeraa fixa lammata immoo akkanumatti lafa meedaa wayii free ride wayii tokko hin qabnu interest adda addaatu waliin dorgomaa jira achi keessatti nurree walirraan cinne humnarree jabeeffannee waan guyyaa tokkotti achi hiriira baanee yookaan nama wayii guddaa tokko dubbisnee guyyaa suni dhagaamee waan addaan nu jijjiiruu miti sochii biyyaa sanas gargaaraa waan asitti godhamu kunirree walirraan cinne yeroo dheeraadhaaf biyya keessa jirruttirree bakka kana jirruttirree akka malee guddisuu nurra jiraata hiriingi irratti akkuma argitan warri paarlaamaa baay'een achirratti argamuu qaban akka barbaadamanitti argine waan suni kan gargaaru nu walitti himuu namni biyya sana keessa jiru kun rakkoo keenya walitti himuu hin taane warri achi keessa jiru suni baay'ee dhagaanii achirratti hirmaatanii akka isaan suuta jijjiirraa fidan yoo rizoolushiniin tokko ka'e akka inni darbuuf barreen gaddaa gaafa rizoolushiniin barreen gaddaa miti gaafa jaanuwaarii darbu sana warra rizooluushinii sana dubbisan keessa gruuppii adda addaa jira paarlaamaa kana keessa gara gruuppii 7 jedhamutu jira akkasii jechuun warri ilaalcha wal fakkaatan walitti kan dhaabbatanii gruuppii tokko namni gruuppii tokko hoogganu gruuppii tokko jecha nama fakkeenyaaf gruuppiin Aanaa Goomes faa keessa jiran nama meembarii 200 qaba paarlaamaa nama 700 keessa gruuppii lammataa guddaadha kan Kiristiyaan Dimookiraatiidha jalqaba gruuppiin tokko biyyi gaafa dubbisuuf deemanii biyyi Itoophiyaa jedhamtu tuni bakka jirtu yuun beeku kaartarratti ganama sana namarraa eessa jirti jedhee gaafate kuni rakkinni kan argisiisu rakkoo biyya sana keessa rakkoo nu dhagaa qofa hin taane atiyyuu lafarra jiraatu namni hin beekne tokko akka tisii dhaga'u hin jiru kanaaf waan nuti goonu kun walitti aansinee halkanii guyyaa irratti hojjetuudhaan akka inni bu'aa qabu sochii biyya sanas gargaaraa akkanuma asii goonuu qofa miti yoo achi hin jiraanne nu asii yoo iyyuu miti alayyoo dubullee namni nu dhaga'u hin jiru kanaafuu sanarree gargaaraa warra akka Fayyisaa kanarree jajjabeessaa ofirree jajjabeessaa walumaan dhaabbataa waan irratti sirritti oowwinee walitti haasofnu soo jiraan oowwineetuma walitti haasaa oowwineetuma ammoo waan itti aanurree hojjetaa akkasumatti itti hafuufnu hin jedha nama hundumaa nama lubbuun itti waragames nama amma lubbuun jirus nama maqaan isaa as keessatti gumaachuun isaa sirritti hin beekamnee fi beekamus hunduma keessan iyyuu galatoomaa jedha ulfaadhaan gabaabsa jedhee dheeresse. Gamtaan Awuroopaas miidiyaan addunyaatis waan Fayyisaan atileetii ta'eef qofa osoo hin taane waan Fayyisaan atileetii ta'uu bira dabree mirga dhala namaatiif dhaabbatee dubbateef. Atileetonni baay'een maqaa Fayyisaa dura beenu baay'een isaanii jiran atileetonni Oromoo biyya keessa. Tarkaanfiin inni fudhate tarkaanfii. Akkam jirtu daawwattoota keenya kabajamoo gabaasa addaa qabannee dhiyaanneerraa gabaasa addaa kana waliinis Dammaqaa Nagaasaati. Mootummaan Itoophiyaa Oromoota 1,500 ol ta'an waggaa tokko keessatti ajjeesee
50 olitti kan shallagaman immoo wayita ammaa hidhee dararaa akka jiru durataan paartii koongiresii federalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa aangawoota Parlama Auropaatti himan. Dr. Mararaan kana kan ibsan sagantaa dhugaa bahiinsa Parlamaan Auropaa qopheesse irratti Atileet Fayisaa Leellisaa fi Profeesar Biraanuu Naggaa waliin keessummoota kabajaa ta'anii wayita argamanitti ta'uun hubatameera. Gamtaan Auropaa mootummaa abbaa irree kanaaf tumsa gochuu dhiisee uummata dhumaa jiru cinaa akka dhaabbatu Dr. Mararaa Guddinaa cimsanii gaafataniiru. Atileet Fayisaa Leellisaa gamasaatiin erga mallattoo mormii waltajjii Olompikii Riyoo bara 2016 irratti agarsiisee asitti namoonni 1,000 ol sababa mallattoo kana agarsiisaniif qofa ajjeefamuu isaanii aangawoota kanaaf ibseera. Gamtaan Auropaa lammiiwwan umaa jedhaniifis hatattamaan akka birmatan Atileet Fayisaa Leellisaa gaafateera. Profeesar Biraanuu Naggaa gamasaaniitiin labsiin yeroo muddamsaa mootummichi labsate keessatti ajjechaa fi hidhaa uummata Oromoo fi Amaaraa irratti raawwatamaa jiru dhaabsisuudhaaf tarkaanfii mul'ataa ta'e tokko gamtaan Auropaa akka fudhatu gaafataniiru. Kana malees Atileet Fayisaa Leellisaa fi Dr. Mararaa Guddinaa aangawoota Parlama Auropaa olaanoo garaagaraa waliin wal arguun dhiittaa mirga namummaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kan ibsan ta'uusaa OMN'tti addatti himaniiru. Sagantaa qabsoo Diplomasii olaanaa dhimmoota gurguddoo of keessaa qabuu fi waajjira gamtaa Parlama Auropaa Biraasilsitti 9 hanga 10 bara 2016 gaggeeffame kunis milkiin kan xumurame ta'uusaa durataa waldaa hawaasa Oromoo ardii Auropaa Dr. Baqqalaa Gabramaariyaamii fi sagantaa kana qindeessaa kan ture obbo Garasuu Tufaa beeksisaniiru. Walumaa gala sagantaa guyyoota lamaaf gaggeeffame kanarratti durataa'onni waldaalee hawaasa Oromoo biyyoota Auropaa garaagaraa qabsaa'onni buleessi bakka bu'oonni jaarmiyaalee siyaasaa fi hawaasaa bal'inaan kan qoodarraa fudhatan ta'uun beekameera. Mootummaan Itoophiyaas karaa embaasiisaa Beeljiyeem Biraasilsitti argamuun sagantaa kana fashaleessuudhaaf duula walirraa hin cinne gaggeessaa turuunsaa wayituma kana ibsameera. Egaa daawwattoota keenya bal'ina gabaasa kanaa akka itti aanutti isinii dhiyaata holiina haa hordofnu. 9 bara 2016 hanga 10 bara 2016tti guyyoota lamaaf jechuudha ardii Auropaa biyya Beeljiyeem magaalaa Biraasilsitti kan argamu waajjira Parlamaa Gamtaa Auropaatti dhimmi Oromoo fi Oromiyaa addatti immoo wayita ammaa ajjechaa fi hidhaa uummata Oromoo irratti mootummaa abbaa irree Itoophiyaa olaantummaa ilmaan Tigraay raawwatamaa jiru ilaalchisee sagantaa duula qabsoo Diplomasii olaanaatu gaggeeffame. Gootni atileetiksii fi falmataa mirga namummaa Atileet Fayisaa Leellisaa dorgommii Olompikii Riyoo bara 2016 booda yeroo jalqabaatiif ardii Ameerikaa irraa gara ardii Auropaatti wayita imalee dhufe kanatti hawaasni Oromoo naannichaa haala kanaan miira ho'aan isa simate. Fayisaa Leellisaa Amasalisi Ukicha Kiteekuma Amasalisi Leenja Koonsee jedhaa Amasalisi Atileetuma dhugumaa Ukicha Kiteekuma Boonsaa keenya nu boonsee Leenji keenya nu boonsee Gabrummaa sabnisaa keessa jiru guutuu addunyaa diribsee Fayisaa Leellisaa